darasummaa deemee waan hin daganne qaba. Qariyaa hin qabu ture. Namni qariyaa fudhatu jedhanii masgidatti gizee ol ka'anii lallaban. Namni shabaabaa wayii ol ka'ee na fudhate jedhee naan gale. Yeroo naan galuu jaartii isaa kanallee erga ol fuudhanii ji'a 5 akkanuma waliin jiranii. Yeroo bira galee bakka yeroo saniif akka gaariin na keessummeessa akka gaariin na kabajaa sheeka jechaan tun lafa hin buutu. Deemnee gaafa torbee ga'u. Deemtee gaafa torbee geetta'ee. Deemee gaafa torbee ga'u. Biyya keenyatti booroo jedhanii booroo gara biraatti akka waan taate beeku. Ambadee ta'a isiin booroo teetti. Booroo san keessa akkanatti isaa inni naa darbite. Sila maaliif? Beeku waan balleessillee. Bakka saayinii akkanumatti maraamartoo bu'aa naa dhufte saayinii. Sheeka kottaa shaayii fudhadhaa. الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا. يا guys akkam nagaa jirtu hordoftoonni keenya guyyaa har'aa qophii ajaa'ibaa isiniif qabannee dhufna. Keessummoota keenya waliin asitti argamna kun Go Podcasting. Keessummaan keenya jara lamanii soo mudannoolee hedduu qabanii waa hedduu gaafannee waa hedduu kaasnee waliin taphannee kofallaa bohaarraa nu waliin tura. Subscribe, share gochuu hin dagatinaa YouTube keenya. Duraan dursee guys yeroo keessan qisaastanii asitti argamuu keessaniif akkasuma affeerraa keenya nu qabaltanii studio teenya dhufuu keessaniif galatoomaa isin jechuu barbaada. Ittaansee mee eenyu isin maqaa keessan guutuu nuuf hima. Galatooma isinis bakka kanatti mi'aawu keessanii ulfaadhaa isin jedha. Maqaan kiyya Shaarukaan Mahammad jedhama. Galatooma asitti waamtanii qophii tana nu godhuu keessaniif anillee maqaan kiyya Jamaal Mahammad jedhama. Gaafa biyya kana keessatti hin si beekan? Gurraachoo yookiin gurree naan jedhan. Gurree maalirraa akka ka'e isin jedhan garuu maqaa kana? Akkanumatti lafumaa kaasanii osoo maan hin beekin. Namni kun gurree naan jedhaa kun dukkan naan jedhaa bakka dadhabeefumarraa jalaa hawwaachuu jammare nama hundaa'u. Maaliif naan jedhan jettee addati garuu? Qalari makiyya kana malee. Eeshi gurree kenna. Eessarraa? Warra eessaati? Ganna keessa. Kanan dhaladhee itti guddadhee godina Baalee Bahaa Aanaa Giddir Ganda Harawaa tokkooti. Shaarukaan maqaan kee normaaliin innaa gandi kan keessa dhalattee sarara dhuftee kana nuuf ibsime. Okay, maqaan kiyya Sa'ad Muhammad jedhama. Iddoo dhalannu kiyya Harawaandii yookaan Harawaa tokko jedhama. Gindir. Okay. Amma ka argamtan biyya Kaayiroo keessatti waliin dhufnee asuma wal barree. So jireenya baqaa keessa jirtanii namuu biyya kana kan dhufuuf as dhufee asirraa dabruu fi mee karaa kana akkamitti biyya kana dhufuu dandeettan akkamitti biyyarraa baatanii waa'ee kanaa irraa waan tokko tokko nuuf ibsa. Maaliif ijoollee hedduutiin tetteennee osoo waliin qamaan osoo waliin mirkaannu bakka gurmoofne nama baay'eedha haga nama 20 walii barreessinee maal jenne Itoophiyaa keessaa hin baanaadha kan gurmoofne. Eegas Itoophiyaa keessaa hin baanaadha malee biyya kana deemnaa jennee wanni beeknu tokko hin jiru. Osoo maqamaa jirru googilii seennee osoo godhaa godhu. Eegas duuba lookeeshinii seennee akkanumatti asirraa yoo akka teessaa Itoophiyaarraa Sudaanii deemne hagana Sudaaniirraa Masrii yoo deemne hagana jennee wanti xiqqoo bakka daqiiqaa 30 bichaa irratti dho'ineenu waan salphaa nutti fakkaata. Sababa sanii wanti salphaa nutti fakkaate achii baanee waan hedduu argine garuu akka teessaa alhamdulillah Masrii geennee. Maashaallah waan nagaan dhufuudha. Mee jireenyi keessan jechuun daa'imummaan keessan akkam ture? Barumsi akkamii? Faamilii keessatti akkamii jireenyi barattanii? Barannee jirra. Na gaddisa. Kutaa 11tti addaan kutaa. Shaaruk laayifii mana barumsaa akkam ture? Bareeda. Akka mana barumsaatti garuu baay'ee laayifii bareeda dabarsee waan kana jedhee himuuf yeroo dheeraa bu'u. Kanaaf akka nama kaanitti dabarsee gaafata. So isin asitti hiriyyaadhaa waliin deemtanii biyyatti wal beektan moo biyyuma kana wal bartan? Biyyatti wal beekna. Manni isaaniif manni kennaa wal cinaadha. Okay. Walumarraa biyyaan baatanii jechuudha. Gurree ta'u. Naaf inni akkuma baratame namni asittillee waliin nu beekaa biyyattillee akkanuma waliin deemuu turre hiriyaadha.
manni keenyallee wal ollaa isa waliin asittillee karaa kanattillee laayifii hedduu waliin dabarsinee dhufnee ammallee akkasumatti ofu jira laayifii keenya. Okay. Barattee urre? Baradhe Meeqa dhiiste? kutaa 5. Kutaa 5 dhiiste? Okay. Mana barumsaa keessa waan nama kolfisu waan si qunname qabda. Naannoo himtu. Hedduu ani wanni na qunname yoo jiraate warri keenya barumsarra qaraatitti irra na jaalata. Okay. Osoo barachaa jiru anaa kutaa 4 barataa jiru warri keenya haati xiyya dhuftee mana barumsaa keessaa fuutee qaraatii na geessite. Qaraatii. Sababa qaraatii mana barumsaa dhiiste? Sababa qaraatii mana barumsaa geessite. Okay. Qaraatii egaa meeqa qaraatii haffastee buuste? Quraana haffatee buusee kitaaba qara'ee. Maashaallah sheeka marre. Sheeka guddaa. So eessa qaraati? Ani magaalaa Alii jedhamtu qara'ee. Ishee. Aliillee xiqqoo ture achirraa deemee habshootti qara'ee garuu habshoo keessaa gas muraan ture as salqaatti qara'ee. Darasummaa jechuudha. Okay. Darasummaa kana keessa wanni si qunname yookiin wanni nama kolfisiisu wanni irraa dubbachuu barbaaddu jira? Hedduu jiraame waan himamee hin dhumanne. Mee keessaa nu himi? Darasummaa deemee waan hin daganne qaba. Qariyaa hin qabu ture. Namni qariyaa fudhatu jedhanii masgidatti gizee ol ka'anii lallaban. Namni shabaabaa wayii ol ka'ee na fudhate jedhee naan gale. Yeroo naan galuu jaartii isaa kanallee erga ol fuudhanii ji'a 5 akkanuma waliin jiranii. Wanta akka singiliidha akkuma singiliiti isaan lachuu. Yeroo bira galee bakka yeroo saniif akka gaariin na keessummeessa akka gaariin na kabajaa sheeka jechaan tun lafa hin buutu. Deemnee gaafa torbee ga'u. Deemtee gaafa torbee geetta'ee? Deemee gaafa torbee ga'u. Akkanatti biyya keenyatti booroo jedhanii booroo gara biraatti akka waan taate hin beeku. Ambadee ta'a isiin booroo teetti. Booroo san keessa akkanatti isaa inni naa darbite. Sila maaliif? Beekuma waan balleessillee bakka saayinii akkanumatti maraamartoo bu'aa naa dhufte saayinii. Sheeka kottaa shaayii fudhadhaa naan jette. Achi deettee dhaqee shaayii irraa fuudhee taa'eetuma waan isiin gannaa darban san nyaadha ka'e. Duraan awwaala nagahummaan si keessummeessaa turan torbaan tokko akkanumatti. Torbee gennee jennu saanima booroo keessaa gaffiigaa dhufta argaa. Yookaan nyaaddu yookaan dhiisidha. Yookaan deebiidha bakka asirraa sumaaniin deebiinii wayii gartee jira. Sheeka jetteetuma xiyyuu gaggoote saayinii. Ka'eetuma bakka isiin gaddeemaatti dhaqee fuudhe saayiniin taa'e. Kottu shaayii fudhadhu naan jedhan duraan kottaa fudhadhaa jedhan. Kottu shaayii fudhadhu naan jedhan gaaf kana. Dhaqee shaayii fudhattee akkasumatti deemillee afaaniin naan hin jenne. Deemnee turree akkasitti guyyaa wahii anummaan dogoggoraa wahii dalagee akkasitti achi jijjiira. Okay. Erga akkasii nyaasii darbanii booda yaa'u badii makeetiin achi bahinuun jetteerra maal balleessiteeti? Badiin an balleesse qixxaa kan gaaf kanallee qixxaa baxala jedhanii gara keenyatti baxala jennaanii akka ambaashaa kana jira. Goggogee kan gartee hin jiraami qilleensa keessa bulee goggogee. Maal dubbatusi? Karaatti jira. These are the Let's go. Gaafa badii kiyyaa gaafa kana badii kiyyaa maal achi bahe baxala jedhanii baxala wayii ka qilleensa goggogaa kana kayoo akkana namarra kaa'an yoo namaan dha'an wanni sun nama mura. Daabboo jechuun. Daabboollee daabboo bexxillee hin jiraan bexxillee san naa kennan bakka nyaachuu ifitti sodaadheef kiyyaa fuudhee boobaa jala kaa'adde akkana walitti cabsee boobaa kiyya jala kaa'adde kootii suufaa wayii ofirraa qaba. Harka kanatti quraana qabadhee jira. Waan harka kana jala kaa'addesee saayinii fuudhee gizee galchuuf akkana jedhe achumatti lafa bu'e. Sheeka maali kun isiin naan jennaan darasaa qariyaa hin qabne jireedhiin achumatti dhiisee. Ati maaliif battala gaattee deemte? Hanqixxaa kana fuudhee sheeka agarsiisuuf akka qariyaa naa jijjiirame. Nyaata hin taane sii kennan jechuudha. Nyaata hin taane naa kennan. Nyaata darbamu malee mungkin horii fa'aa wayiitti dabalanii yoo kennaniif malee kan ilmi namaa nyaatu kanuma fuudhee gizee deebiin akkasitti
harkaa bu'ee. Okay, ati mudannoo ajaa'ibaa qabda darasummaa keessatti. San booda achi sii qayyaranii. Achii booda darasaa naa qayyaranii darasaa wayiitu biyya galee gara biyya isaanii mana inni beesan nageessan gizee mana inni beesan nageessan bakka warri sun nama gaariidha. Akka gaariin na simatanii akka gaariin na teessisan bakka akkuma ilmaan isaanii na laala. Hagamtaa akka turte? Waggaa takkaa fi ji'a 8 akkanadha. Waggaa takkaa fi ji'a 8 waggaa 2 jiraata jechuudha. Waggaa 2 kana keessatti qaraatii kana keessatti akkam wanni si mudate hin jiru? Qaraatitti wanni na mudate guddaan salma. Tabiraata darasaan na tumte jira. Maal balleessitee si tuman? Bakka har'a fudhatee na jalaa rafanii gaafa dhaqee bootaan kiyya ka'ii naan jedhuun mucaan nama 3 ijoolleen gurguddaa ijoollee sun gara gadama saasaa kana fakkaatti. Akkasitti ijoolleen sun nama 3 nama gurguddaadhaan narra jijjiirti. Bootaa kiyyaa na jalaa ka'a bootaan kiyyaa firaashii kiyyaa jennaan achi waan aan jijjiiraniini anillee jechan taane wayii jedheeni achumaa ka'ee teesti bu'ee akkanatti teestaa bakka jiru wallaalee. Achi osoo itti tuquu baadde jedhee kabajaa xiyyaa achi ba'ee bakka biraa dhaqee rafe boodaa xiyya dhiisee tuumamee illee boodaa xiyya illee dhiisee achi ba'ee. Okay. Seenaa ajaa'ibaa qabdu. Akkamitti biyyaa baatan? Nuti yeroo jalqaba biyyaa baanu ani hagas marallee biyyaa bahullee fedhii biyyaa bahullee sirriitti hin qabu jennee lookeeshina kaartaa laalaa asiin Masrii asiin Itaalii asiin Ingiliisii osoo jennu akkasii biyyaa baana. Wayituma maapirra laaltan qallaalii masi fakkaata. Qallaalii ma fakkaata bakka waanuma xixiqqaa 30 jiraami akkana tarkaanfii lama waanuma roobirraa gindirri waanuma akkasii jirte waanuma akkasii nuuf fakkaataa ture. Garuu akka carraa ta'ee nuti nama 5 taane paaspoortii baafanne jennee biyyaa baane anaaf isaa ijoolleen biraallee namni 3 jiran kaloo biraa hafanii. Paaspoortii baafanne jennee yeroo gara Finfinnee ol deemnutti achumatti yaada jijjiirre. Waraqaa dhalootaa binaamin jedhanii nu gaafatanii waraqaa dhalootaa nuti ammoo hin dhageenye malee argine iyyuu beeku. Ergasii Finfinnee dhuftan Finfinnee irraa eessa deemtan? Gizee dhufnee achitti paaspoortii waraqaa dhalootaa malee hin danda'amu jennaani achi kaanee eessa deemne Matammaa deemne gara Gondar deemne Gondar irraa Matammaa deemne yeroo Matammaa gennutti egaa qacam. Matammaa isin qabanii? Matammaa kanatti qacam nu goote wanti maali Amaarri. Amaarri gizee nu qabdee an borsaa kiyya keessatti alaabaa baawwattu jira taakkanaatu saantinii qabdu. Taasitti hidhatan takka jira. Isin Oromoodhaa lola keessaa baddanii deemu jirtan jedhanii fuudhanii mana hidhaatti dirgimnu godhan. Naannoo Amaaraa keessatti? Fuudhanii Matammarraa fuudhanii Baardaar fidanii Baardaarin nu hidhan. Bakka anaaf isallee yeroo sanillee walumaan deemnaa gargar nu baasan. Isaa fi kabiraa gara biraa dabarsanii anaaf tokko walitti nu aansanii nu baasan. Achitti bakka namichi achi waa wahii gubbaa taa'ee waraqaa sellemii wal ijaaramte wahii gubbaa taa'ee ana Amaaranya gurraan dhadhagaa malee waan jedhu sirriitti hin beeku. Kasii tankasaa akka seeraasii dhibatti dhalma waan. Mana hidhaa keessatti? Mana hidhaatii miti wanti sun atte wanti sun. Okay. Hambi waraanaan jiraami guddaa wayiiti citaa baay'ee jira citaa akka yeroo biyya Itoophiyaa musgiidhaa fakkeessan bakka wayii citaa dhedheeraa kana jira nama chaanu nama gama chaanu jiru sana hin arginu. Inni gubbaa sanarra taa'ee ala idhaa inni alaan harkaa asii sosochoo injiraan inni hooqatinaan hin jira akkana jettanii injiraan mataa keessaa hooqatan taanaan mataa isin dhaanu hin jedhe daa'imni. Gurbaan na bira taa'u gizee inni maal jedhe inni gaafatee hiika kanaan itti himu inni illee akkuma kiyyaa Amaaranyaan beeku hin boo'e na bira inni deemnee nama wayii silkii namni wayii nama saasuudhaan jiru wayii silkii nu kennan yeroo dubbisnutti inneen sun gaambeellaa karaa gaambeellaatiin seenamuun ni danda'ama. Karaa gaambeellaatiin kottaanuu jedhee karaa gaambeellaa kana deemne jennee kaan. Deemnee yeroo gaambeellaa dhufnu uummata ambiratti faranjiidha uummata. Akka uummata san jechuun nama tokko yeroo bara 2000 yeroo kumaandi booksii wayii san nama tokko bichaa makiinaa awuraalii guddaa sanarratti gurraacha nama tokko bichaa arge. Edaa uummata kana wanti
Naannoo Gaambeellaa jechuudha. Akkasitti gizee achi dhufnu bishaan ififannee bakka bishaantu jira ganaa lafti hin jirtu karaan deeman hin jiru paaspoortii hin qabnu xiyyaararra yaabbachuuf. Inni beekaa hojii wayii jammarree hojii san maal jammara saambusaa daafisa. Saamusaadha. Saambusaa maruu. Saambusaa martanii gurguruuf. Saambusaa marree gurguruudhaaf. Uummanni gurraachi kun ammoo akka uummanni nu dura achi ture nu himanitti uummanni sun qullaa yaa uummata qullaa yaa. Anaa dubartiin isaanii jiran baala hidhatee yaa. Akkasii. Uffanni jiru. Uffanni kama jiru kana aadaa isaaniitii miti uffatu. Naannoo isaanii sanitti uffata yeroo hedduu haallee jira. Bakka uummata naannoo bishaan gurguru isaanii jira bakka hidhii isaa keessa waa kaayee deemu sana uummanni akkasii illee ni jira achi sana kan hidhii isaa siin qaawwatti baatee kan gurri isaa gala dheeratu waan kana. Eegas jechuudha saambusaa san lo'eetaan lama afurii tana saambusaa maadaamara duqeeti gala kuntaala takka miti saambusaa gurguramu nama jennee mana kireeffannee distii binnee zayitii binnee minaamu. Osoo karaa deemtan hojii jammartan. Wanta nu dhabneeti. Wanta nu dhabneeti karaan achitti dalagaan takka hin jirtu gaa dalagaa namni si Amma birriin fi nagaa akkasii yoo ta'e. Eegas duuba zayitii binnee duqeetii tana harcee tana jechuun kiiloo 50 binnee dalaguu jammarre nu nama afur beek wakiidhaa malallee kafallaa sanumarra. Eegas duuba osoo xabbasilee kunillee saambusaa afur keessaa fudhatee yaada. Kunillee saambusaa afur keessaa fudhatee yaada. Kan gurguree ammoo saambusaa walitti qabannee gara 50 kan wayii natti fakkaata. Namni osoo keessaa fudhatu distiin qullaa taate meeshaa. Isinumatu nyaata asii. Numa nyaatee hin gurgurre garuu nu naggaaduudhaaf waan kana eegalu. Osoo nyaannu. Qabaatii fi hin nyaanne saambusaa nyaatutti gattee. Ani eegasii duubeeta ijoollee tana keessa. Namni achitti Oromoon achi jirtu takkiin illee dhuftee saambusaa bareedaa gootan. Fuudhee nyaata kadhu fullee saambusaa bareedaa gootan isin baasa osoo nuun jedhan. Sudda sin argaa. Birriillee nuun kennan yaada. Guyyaa tokkoffaa kana akkasii kasaarree guyyaa lammaffaa ammoo gurgurree garuu osoo bararuun namatti gaachee yaada. Akkanatti harkatti qabatanii deemanii. Mastaaxabaan jira ka itti guuran kalaastikaa tokko jira. San keessa guuran. Guurree osoo deemnu akkanatti deemaa jira inni ammoo maallaqa guuraa ijoolleen warra maallaqa guuruudha inni ammoo warra baadee ijoolleen tun ammoo waan manatti akka kana dalaydii maal jetti osoma akkasitti deemuunan gurraacha wayiitiin dha'ee akkanatti lafarra argaate guutuu. Homaa isin hin jedhe namichi. Namichi nutti iyyee waan inni iyyuu nuti irraan fahamnu arabii ta'ee irraan fahamnu amaaranyaa. Ammallee saambusaa sun jigee ani kolfee beekte. Maraatu wayila argee achi gulufaa dhufee warqii biyyata. Warqii egaa. Warqii biyyata argee maraatu dha argee. Bara nama dhaga'ee amma kaasa. Nama maraataadha uffata normaalii ofirraan qabu. Asii oliin qullaadha asii gadi nammoo uffata kuntaa wayii ofirraa qabu. Kuntaan sunu qulqulluu wayiiti ciccitaa wayiiti beekte. Kulfaadhatti dhufee amaalumatti nama gulufa akkuma kana waan jedhee akka waan irraa afaan beeku gurraacha irraa qabe kana hojja kana jedhee. Afaan walitti qabadhu deemnaa jedha illee ammoo. Ilkaan warqii jiratti argee jiru. Namichi tudaanidha. Garuu nama normaalitii maraataa wayiiti. Akkamitti maraataan bakka warqii kana niyyatee ilaalaa illee ajaa'ibee iyyuu keessatti erge gaariidha. Akka saamusaa akkasitti guyyaa sanillee kasaarree hin dhiisne iyyuu. Dhiifnee osoo akkasitti teennu gara ji'a jahaa ta'e. Katamaa san. Katamaa miti wanti katamaa miti. Katamaa miti. Mana goojjoo mana sharaan jiraami. Biyya keenyatti mana akkasii san nama oorruu bulutti oorruu keessatti jiraami nama qullubbii keessa nama akkasii santu ijaarrata malee kan namni mana jedhee bara saniinuu suuqiitti bananii maalitti bananii waan garaagaraati. Akkasitti gara ji'a jahaa gisee teemme karaan sirriitti hin goone makiinaan siinotiraakiin gurguddaan meeshaa buusu dhufuu hin danda'u. Makiinaa yoo inni dhufe makiinaa yoo inni kana afaan hin beeknu miti gurraacha warra keeniyaa wayitti oofaa. Itti dhaynee anaa fi kanaa miti kan biraattu jedhamu caawwee. Dhaynee dubbisnee bakka Ingiliffaa akkuma tasaa Ingiliffaa caccabsinee gootu juba jennaani problem $100 minaaf hin jedhe. Inni jubaa nu geessuuf miti ammoo kan fuudheef gana katamaa biraa nu geessuuf faallaa gara juba irraa hin jiraami. Faallaa asiin gara biraa nu dhawwate Itoophiyaan nu deebisee deebi'u. Jara tana biraa kottaa jedhee nu fuudhee ana geessaa tanallee deebi'ee isin fuudha jedheeni makiinaa yoo inniiti makiinaan sun namni karatti hin qaqqabu beekee uummanni gurraacha kun makiinaa biraa
karatti dhaabsisanii maallaqa gaafatanii waan garaagaraa gaafatan. Sana ammoo hin dhaabsisan. Akkasitti anaa fi gurbaa sana ammoo South Sudan jira fuudhee katamaa wayiitti nu buuse. Akka tasaa katamaa kanallee gidee dhufu. Mucaa baalee tokko argine ijoollee baaleeti. Mucaan sun ani ijoollee roobeeti nuun jedhe. Isaa fi gurbaa wayiillee ni jira. Mana haakimaa qaba sunillee maqaa isaanii irraa fadhe wallaannu. Sunillee akkasitti nama lama ta'anii akkana baalerraa dhufne jennaanii nu keessummeessanii maal nu jedhanii bakka akka obboleeyyan fi nu qabanii. Dolaara 100 takkee namichi jedhe kanallee maallaqa isaanii nurraa kafalanii teen asitti nu hafte. Tanuu hafte tanallee bakka ifirraan tuqinaa maallaqa keessan duubaan idiin asirraa makiinaan hin jiraa makiinaan hin dhufaa sodaatinaa wanta kan jedhanii abdii nu kennan. Tanniin ammoo bilbilaa wal dubbifna. Isaanillee yoo jarri isin deebi'an koottaadha bakka asitti sun bareeduudha makiinaan ni jira inni. Akka tasaa ta'e ammoo jara bira makiinaan dhaquu dide. Makiinaa yoo inni sunillee taraa lammata deebi'uu didde dhoqqeen hin jiraan karaan badee dhoqqee ta'e guyyaa tokko jedhanii. Akkasitti guyyaa lamachi bullee Eertiraa argine. Eertiraan fuutee nu hin deemte amma. Makiinaa biraarra koree saayimni keessumillee makiinaa biraarra koree. Tanniin bilbilaa wal dubbifne ijoollee kana bakka yoo makiinaa argatte nafinaa bakka adda hin nafnu. Akkasitti Eertiraa waliin makiinaa korre osoo takkaa gabbinaa keessaa gadi hin bu'iin bultii 15 naggaazuma achirraan sindibeetii lachumarraan hin jiraan. Sindibeetii lachumarraan wanta jettu. Osoo ijaan achumarraan gabbichaan dubbaa gabaradhe yoo gabbuute uummanni gurraachi qullaa yaa'u waan akkanatti harkisan takka hin jiraami. Waan saniin lafaa si fuudhaa. Wallahi bakka suniyyuu namichi suniyyuu akkam godha beekta gara birrii isaanii kana beektee dolaara 100 takka 170 akkana sharafamti birrii biyya isaanii sana. Sani sharafee akkanatti birrii kumaatti walitti jedhata kumaan jiraan akkanatti daa'ima isaaniillee akkanatti itti kennaa bira baata malee siya laan qoran. Akkasitti itti kennaa. Yeroo deemnee bakka wayii geennu jechuun bultii 15 gana achirrallee ganaa torbee takka deemnaa beekta. Bultii 15 deemnee katamaa wayii gidee dhufnu shaaworii galtaa gabbuu eessitti dhaan jedhee gidee inni ganna buusu waan addaatti na qunname jeesanitti. Maaliin? Dubbadhaa. Yeroo makiinaa keessaa gabbuu ani qaamni saalaa kiyya baallaa jira. Maal ta'e? Taa'umsarraa bakka ani hin jiraami. Qaalichi kun guyyaa 15 makiinaa irraan buune. Makiina irraa gadi buune akkana jimbiilfadhee hin jiraami. Maskootii xiqqoo bichaa gad deebisee achirraan akkasii gaffichaanaa dhufe. Maskootii iyyuu barattee deemte oowechi keessan ajjeesee takkiifni numa dalaga garuu takkiifni homaa nu godhuu jijjee fakkaata. Shufeetichi makiinaa takkaanatti dabarsaa takkaa ishee oofaa guyyaa yoo natti dabarsu harkaan ishee oofaa. Akkasii taraa rafaa deemne. Kanaa magaalaa xiqqoo wayii gizee geeddu ammallee magaalaa kanallee shaaworii gallee deemnaa gabbuu ilaalle. Yeroo gabbuu shaaworii galee uffata ofirraa yaasu qaamni kiyya kasaalaa kun faallaa jira. Killeen dura jirti duuba jira. Akka gaalaatti duuba na zoore. Akkasitti gizeef laalu bakka ifrifadhe waan na dalagaa jiru seene dhiqadhee xiqqoo bakka jiraami argumaan harkifadhee naan akkasitti shaaworii achitti fudhannee maal jennee deemne ammallee asirrallee ganaa magaalaa diimaa jedhanii magaalaan diimaan nuti ganaa bara bultii 15 South Sudan keessa deemne Itoophiyaa akkasitti deemne bultii 15 ka deemne kana ganaa duubatti hin dhiyaanne ganaa Itoophiyaa jirrayyuu magaalaa diimaa jedhanii magaalaan sun magaalaa beekamtuudha akka Itoophiyaatti daangarra jirtu magaalaa diimaa san gizee seenne ganaa achi ol deemne magaalaa diimaa sanarraa immoo torbee takka deemne karaa magaalaa diimarraa hagachi karaan bareedaadha. Ispaaltiin ciccitaadha. Yaani konkorchima. Cirraa jubarraa. Jubaa kanallee bakka turre. Akkam takka teessaa achi? Jubaa waggaa takkaatii ji'a lama akkana ture. Akkam achi waan isin mudate hin jiru? Wallahi Jubaa keessatti kana inni hin jira. Waa hedduun nu mudate. Katamaan amma akka keenyatti Itoophiyaa keessaa baanee amma beeku. Itoophiyaa keessaa baanee ala jirra.
Suuraa kaasee poostii amma godhe. suuraa kaanee iddoo bareedaa osoo deemaa jirru fooqii bareedaa wayiiti naannoon sun bakka biqiltoota garaagaraa jira beete baala magariisaa naannoo asfaaltii qarreedha saniinu abbaa keenya amma suuraa kaanee suuraa keenya poostannee warri keenya bakka akka gammadan akka warri biyya jiru bakka ijoolleen keenya katamaa dhayitee minaamin akka jedhanii nu hawwaniif jennee bakka poolisii edaa naannoo sun naannoo kaampiiti federaalaatu naannoo sangaa dhorgaadhaan malu hin beeku gurraachoodhaan naakaas minaamin jedhee istaayilii wayii godhannee akkanatti dhaabannee isaa mobaayilii sun jechuudha teekiloo wayii natti fakkaatti fileksiidha fileksii wayii isaa mobaayilii qarara godhu jarri achi nu dhagaa battee dhufan gurba as kenna mobaayila jedhanii Kasi mobaayila irraa fudhatanii waan gaggaafatan jarri ingiliffaa kana gurguddaa kana haasa'an ingiliffaa ree keelloo kun Itoophiyaa English for Itoophiyaa malee beela harri warri Itoophiyaa. Nuzeenu jarri ingiliffaa nutti haasa'e takka takka eebichaatti haasa'inii walii galuu dadhabnee mobaayila nurraa fuutee suuraa san nurraa fuutee haayixee mobaayila nu deebifte. Akka tajuubaa keessatti nu mudatte hin jira. Tajuubaa keessatti osoo deemaa jiru an Suudaaniin aseen achitti waraqaa nan gaafatanii isallee sababa kiyyaa waraqaa hin gaafatan achi keessatti jechuudha. Suudaaniin aseen bakka Suudaanii warra kaartamu kana hin jedhamu jedhan aseen inta min ween bichaa yoo naan jedha naamni Suudaan bichaa jedhee bira ta'a. Oromoon asii nu bira horiitii nuti ammoo numa teena kaaffee kana jibee teenu. Gaaf takka osuma deemaa jirru. Jummaa salaannee deemu. Jummaa salaannee deemu. Jummaa salaannee Mudawara kaannee ma. Mudawara kaannee deemu mul'achuu. Mudawara akka Paakistaanii san gabaabaa san hin jiraan san uffadhee inni dheeraa uffatee deemu jiru. Osoo deemaa jirru. Dhaabadhaa nuun jedhan. Yaa toloo nu jedhan duuba kana. Nu ammoo nama normaalii seenaa akkanaan laalle. Gizee laallu jarra nama qabdu waraqaa nama gaafa. Yaani jarri yoo nama hiitellee nama tursiiftu akka biyya kanaa. Birri sirraa gaafatanii yoo birrillee sirraa fudhanne isaan haga asirii bichaa siidanii galgala gasiriisanii borillee safaraatti jirtu baratanii dhufanii si qabanii itti musikaanii gasiriisan. Yaa zol hooyi duubaan nuun jedhan sirriitti arabii wayii beenare jennee gidee ilaallu jara minuween nu jedhan Suudaan jedhee nan akka akkasuma bichaa beeka osoo waan biraatti dabalanii citaa achitti akkasitti Suudaan nu jedhanii isaan gaafanne intummi Suudaan haayii jedheeni akkasitti kalaa turuu nu jedhanii gannu ishanii deemu. Bifni gurraachaa fi diimaan garaagarummaan akka faayidaa qabu jira. Bifti kiyya kun amma baay'ee asitti gurraachuu jedhanii na waan bakka hedduutti na fayyada. Gizee juubarraa ka'ee garana dhufuuf deemu. Gaambellaa. Gaambellatti al suuraa. Laata gaambellaa bira tarree. Wannoo kolfisiisu jira. Jechuun gaambellaa keessatti illee bifa karaa ba'ee barra guddina xiqqoo. Atiin gaambellaa dhamnaa abbaan kee moo haadha keetu irra gaambellaa minaa jedhanii gaafatanii amaariffaan xiqqoo xiqqoo. Inni afaan amaariffaa yoo dhagaare hangisa irraa dubbadhu ammoo anaa kana warqii irratti eeganii bara. Ana akkanatti haasa'u yoo argan natti gulufa alaatu lammoksii natti guruudha. Juubaa kanarra illee gidee kaaree dhufnu bifti xiyyeetu hedduu lafa jettee. Mucaa tokko kasaa Suudaanii wal barannee jira. Amma naafis isa bichaa walitti hafe ijoollee gandaa waliin kaan isaan hundayyuu addaan babbannee jira. Kun biyya deebi'ee kun maal jedhee kun achi keessa badee bakka anaafis bichaa walitti hafe. Anaafisni kun amma eessa deemna hin kaane garana dhufuudha. Garuu biyya tanaan beeynu iyyuu nuti gana Liibiyaa irra beeynu. Masrii tana jechuun dhageettitti haa beeynu malee namni keenya irra guddaa waan aziru seenu nuti alaatu Liibiyaa ma beekna. Awurooppaa akka jette lafti hiddi teena lafa dhagaaftu maqaa. Saawuf Suudaanii sana jiru turre. Baay'ee garuu maalirraa jaalatta? Eegatti tu maalirraa jaalalli alaabsi yaadatta? Waan kana waan Masrii tana jaalallee beekati. Kaartuumitti yaada jijjiirraa. Ijoollee wayii nu dura darara karaa kanatti miliyoona takkaa fi wayii qaba. Eessatti? Kana Liibiyaatti hoo? Qabanii ijoollee gurraa dhaamuleeti. Qullaa akkanatti hidhanii akkanatti harka duubatti hidhanii Poosti godhanii gara galchanii tuman. ijoollee. Raawwata deemu ennaa. Egaa si nama tuman arginaan anaaf kun akkanuma ciifne an akkanatti isaan bira ciisee tumamurra biyya arabaa tana keessatti dararamuudhaaf jedheen. Jetteeree laa jedhee illee jirate walumaa as dhufne. Akkasitti osoo juubarraa deemu jirrullee bakka wayiitti nu qaban birrii nu gaafatan jara fuudhanii mana hidhaatti na biraa qaban. An ammoo afaan hin dubbadhu jara waliin hin dubbanne taa'u jiran beelofnee walayyuu dadhabnee kada dhabne kana nyaata bakka bitan nu dhabnee birrii ni qabna. Beelofnee osoo haasa'uu dadhabnee tattaa'u jira makiinaa wayii gubbaa nu buusanii makiinaa fe'aati.
jara ol seensisanii ana shaayii naa kennanii eesii wayii naa kennanii ta'uu waan aan jedhanii shukranii malee waan biraa hin beeku. Jarri diddiimaadha asii Suudaan isin jedhe isin isa jala qabanii. Makiina jala taa'ee bakka kun achitti dubbisa dubbatiin nutti dabalam taa'ee yookaan birrii guddaa achi keessaa na takkas akkanatti. Birrii guddaa nurraa fudha danda'a yoo nu lachuu qabamne anaaf inni amma fakkeenyaaf nu keessaa yoo inni illee taatu nu jalaa ba'e ana bicha birrii kafalaa birrii nama tokko illee taatu nurraa fe'a achitti taa'ee jedhee naan ishaaruma harkaan itti hafa. Ana ammoo makiinaan tun kaatee jara tana biraa fe'anii naan taran jedhee muddamsu ajaa'ibaa keessa jira. Deemee sadaqaadha. Kophaa kiyya deemee sadaqaa yoo dubbadhee afaan jara kana dubbadhee itti hidhamuudhaa wayyo jara tana waliin jedhee eega murteesse rabbiin godhe achi jarallee baasee deemnee bakka kaartuun dhufne karaa kanatti yaane tokkoon nu mudate gadaa wayii. Guyyaa kana guutuu makiinaa irratti reefu jara na biraa buusan tana irratti nu kofalchiisee intu habash ana beeku habash nu jedhan nuti arabii irraa beeku. Intu habash koisi maali afaan Suudaanii kanaan nu jedhan nuti garuu sirriitti irraa faafnu edaanni ganaa ganda isaa gisee kenne makiinaan daqiiqaa 5 dhaabata gabbu'ee uffata poolisaa uffatee deemu nuti deemu. Shaantaa keessaa qaba inni. Edaanni achuma gabbu'ee gisee makiinaan dhaabatte namni achitti irraa bubbu'ee meeshaa buufatee makiinaan meeshaa fe'ee deeme beekte ganaa meeshaa gubbaa kana buusanii nama jalaa qabu jira ka jalaa kana buusan. Akka kana jidduutti edaanni akkana dabee qaataa uffata kan itti gadhiisee. Awwaala isin waliin taphataa dhufee qophisiisaa dhufee ergas isin biraa gabbu'ee uffata poolisii godhatee dhufe. Godhatee dhufe nutti dhufee maal nuun jedhe jalaa ol nulaale habash nuun jedhe jala kana. Gidee gallaalu daba biraa lafa kaadha gidee gabbuu kuloo dhabicha reefu. Wanta gibee rikkita takkalli naan jedhee biko. Shaantaa gabbuusaa nuun jedhani. Shaantaa buufannee kudi shaantaa tuwa taa'aa. Shaantaa kenna duudaan dhaabnee. Jala kaanedha. Inni mana hidhaa nu geessa jennee eenyuun amma waan ta'eef ajaa'ibu jidduu sanatti dubartii wayii tan waliin dhufte argitee jirti akka inni badaa ta'e illee daagandii dibeekaan. Inni mana hidhaa nu geessinee fuudhee mana jireenyaa isaa nu geeffate. Nama sadii silkii harkaa qabna. Silkii sadanuu nurraa fuudhee ishaaraa walitti haasofnaa beeke. Lama nuun jedhee tokko kana akkana nu agarsiisee nuun jedhe. La jedhaa. Silkii akkana jirisa. Silkii takka na fudhat deebisee takka fudhat takkatti kana fudhadhaa nu la jedhaa hoo yaazul inta hina kallee akkanuma nu jedha asitti isin hambisan nu hambis inshallah ana muslim jennaan nu sadeen ana muslim maa bikaaf ana taqullaa rabbu kanuma jedha bakka nuti waan biraa beekaa rabii akkasitti tiishartii tan akka nama bitatutti borsaa keessa guuree akkanatti ifitti ilaalaa maal jedhaa تيشرتي سدي وهي ولا رده فرد أجدين ونجنا فرد تجنين دين أما نوتي نحن مسلمين بس أجنن بينا ما نخاف من بشر كذا كنا جنين بقى كتب بعدين أما وان نقول دبي وتنو وان مراك الرمت يندين ماكينة تسندي بس أقول تنو جري نمكاي جدي بقى ماكينة رانووسة تديبو ماكينة كته بري أبو خفالة جرا بيته ماكينة كنا كته wata isa harka qabee akkanatti nuun deemaa jiru bar nu dhiisee nu biraa deemuu barbaadu bakka wayiitiin nu ga'ee nu biraa deemu. Dubartoonni reef makiinaan walii yaabbatan tunedha manni isaanii achuma dura taa'anii waan inni nu godhu eegu jiran bulchaa gandaa qopheessanii maal jedhu. Gizee inni dhufe dubartii nama afurii meerraa qabanii haa danda'anii qabdee itti kukkuutee dubartiin tun dool muslimiin bidawuura alaa diinuu minaamin jedhanii akkanatti isin darasoota mi quraana barachuu yaatanii jennaan nullee. وانا انتم حبش انا هنا اعرف حبش بيعلم في السودان قران كده مالي شيخ مجاور مثلا كما قران ثلاثه اسمه مكان داني ايوه عارفين كده تبعنا من جدنا ايوه هم بدور على دين الاسلام من انا جاسير هذا دبنا ما بولچا غندا غدا كده يسفودني من هيدات تلكم قران نفودني ما نغدني هاني dem mana ke bulchi ganama nagaa angeessi jedhanii bakka siinsaa namichi kun bakka wayii hoxxee wayii keessa nu faayee ibidda nu qabsiise ibidda ufumaa nu qabsiisee nu barsiise gizee ibiddi dhaab hooy naar jedhaan an achi taa'e ibiddi gizee dhaabu jechuu inni ka dadhabaa oolee waa gurgurataa oolee hooy naar gizeen jedhuun ol ka'ee kooraa walitti guuree nuti irra fudhata.
ibidda kana gubbaa akkanatti algaa dheeraa wayii kana nama sadii gidee ibiddi dhaabaan ka'ee naar jedhaan ganama achii dhufuudhee xiqqoo nuun deemee kata gidee uummata ija uummata sanii duraan fageesse gadda wayii nu geesse asitti na eegaan deebi'aa nuun jedhe na fakkaate kana guuteen tana deebite ganama subirraa haga asiriitu ta'e gidee asiriin ga'e makiinaan kun akkana yaa wargu jira karaa kana asiin akkas taraami namni hedduutu irra yaa asiin haa deemnu kottaa waliin jennan bar lafan beeknu achi keessa namni salaam aleekum nuun jedhu jiru bakka bishaan dukkaana wayiitii bitannee salphannee gaa waliin jennee kaane miidhaan osoo deemnu amma kanatti beelofne bakka keessa uffata qaqqabnu illee xiqqoo daddarbine sammalee illee ammallee yoo deemnee bakka mana citaa wayiitti dhufne warri sun bara keessa hin beelofne minaan jenne afaan illee mooya jennaan waan qabbanootu hin jira waan akka ammasitti masliin qudii meetaa qudii faaraa tanaga san keessa bishaan qabbanaa akka malee nama qabbaneessu nu bita hin dhuyne gidee dhuyne tattaanuun jedhanii lafa akka tattaananii lafa loojii qollofamtu meetaa bitaata qolashabii kan akkanatti lafa biyyee akkana daggoggonanii sadaduu lama sadii beete boolla wayii akkanatti saaqanii sanatti dhukkichan akkanatti Kecari agak sih ya lewat ya. Tapi itu tuh marre itu kok ya nih walinya. Eshi. Tadi lagi sih gue nih deh. Ya kasih kata mau hidup nih. Kata mau tadi lagi dia hidup nih. Amma dolar kita kamu nih. Dolar karena yo albab nih. Umman nih pun apa wanen benu. Wan ha Habasha aja dami. Wan Ethiopia aja dami. Safar saya tak kado stay jumbe. Ke ma asiman gue tanung jadi namanya marah kisah kawan. Wan jadi mereka. Mereka sih Makina wayii silkii afaan hin beenu waan ta'eef silkiitti kennine maal jennee meetaa xiqqoo dhaga'u jirra akkanatti haga deemu kanatti afaan waan isaan nuun jedhan takka keessaa qaqqabatu jira silkiitti kennine waddiin makaan habash bichaa jenne waddii iraakiin daya telefoon musheen fa'a daya nuun jedhe taadaa jenne silkiitti kennine makiinaa keessa kaa'ee bakka wayii gisee nu fidu ijoollee jimmaa wayii jimmaadhaaf ijoollee sun Jimma udah mau tigre deh. Aku umbe yoles. Tigre apa kata yoles? Amaranya asal. Maka mana kadang boleh nasa nama apa nih sehari mana woi nama sambil dalakan nama gari woi mana kelasi butuh dan nubise beri tena tak kisah kamu le jine biasanya cinu deh bisa tanama berarti do ifne jelas asal acara le isyarat ergisifnya akasih fudanne Kartu minum kartu mereka sih demnya tuh. Mudah nonton anak saya bagi ya toko. Ini mana jadi dia senang dalaga egale. Lalu latih. Kirish balik, namanya beli. Anak kirish balik sih. Eshi. Osoo deemaa jirru kirish balik kun akkana funyaan qabatee deemu jira bakka san zubaalaa ture. Bakka jarri achi tetteettee jettee horiyaa dhufte. Gisee horiyaa dhufte kirishii kana na biraa qabatan. Yeroo na biraa qabatanitti saayiba waliin deematillee wayii dhaabbattaare dhaqee jidduu seenu isa achitti dhiisanii yaaduma jammarana. Boksii. Boksii nu jammaranii bakka waan ta'uu dhabnaan woo jedhee iyye. Yeroo iyyitti kirishii kun achi fagaatee dhagaa maal jedheen itti daddarbinee maal jennee eegas akka ta'e jidduu ba'e. Gidee jidduu ba'e mee haadhiif nu gaa katuma mee kana mee haadhiif. Dhagaa asitti gadhiisuu jammarre akka nama biyya teenya jirutti yeroo jalqabaatii nama wal loluu kiyya beeku. Dhagaa asitti gadhiisee an akka biyya isaa akkanatti jedhee mucaa dhawu duwida keessa godhe dhagaan. Gurbaa edaa duwidi xiqqoo hin urate akkana dhagaan keessa garseenee dhiigse. Haaduu fudhatanii akkanatti oduu ari'anii qaawwatti dhigifnu kaaffee arabaa tanatti yeroo achi seennu mee namni tokko nurraa haa deebisee jiru. Kirish na dura beekaa hangaruu hin beeku. An akkuma nama lola keessa hin jirretti alaagaan bitee isiin kirishii matti xiyyeeffattee horiyaa jirti. An akkanatti bakka wayiitti cinaa godhee dhaabatu jira. Kirishii kanaasii maal godhanii maal godhanii ari'anii inni akka qananiisaa baqqalaa kanatti baay'atti jalaa gale gara mana isaa. An ammoo gidi akkana godhe. Asiin achi fiiguudhaaf ta'isa ariiteen na dura jira. Asiin achi fiiguudhaaf asitti hafe jira. Kana fiigu tokko hin qabu. Asiin imaaraa namaa jira mana namni irra galu. Asitti ol fiige jedhee gidee fiigu andaasa akkanatti miila keessa naqantu jira tanaan fiiguu hin beeku ammoo. Gidee silaa xiqqoo jedhu lafti akkana naan taate achumatti shatattee buu jammaree akka wajiirratti dhufanii dhagaaf. Guddaa nagana kun harka
akkasiin gaafatee qabna godhaan akkuma wanni kanatti miila bicha akkana godhaa fuudhanii mana dhageeffatan. Haaduu akkana dalaalanii haaduu jiraa fi billaa dhedheeraa kana asiin kalee tana jala dabaasa. Akka waan na waraabuu asiin kalee tanatti dasuu kanii as jidduu jechuun bobaa kiyya kana jala asiin dabaasanii an asii akka wanni kana Ishi. asiin dabaasanii iniyyaa anatti qallattii bakka ijoolleen daa'imni isaanii mucaa an dha'e san kan dhagaan duuja san uffata irraa baasanii akkanatti natti duuja natti garagalee dhaabata. Ka dhufu mara isa laalee yaa naaraa fi nadha ka dhufu maraa nadha bakka waan ta'uu dhabe ittaqullaa rabbakum jedheeni na dhiisuu dida. Daa'imni wayii dhuftee osoo isaan akkasiin nagaa balaataa ooti gaaraa artidha. Naguubdee irraa fuutee naa jire natti dhagaame irraa fuudhee arte bakka illee ni jira. Daawwanni isaan gidee tumamatti gaaraa artanii wanti nama obsisiiftiyyuu akka isaan tatuuma gidee lama godhe fayyaa ta'e. waliin haasa'uu jalqabde waliin haasa'uu jalqabde bari diinatu bari naqa baraasanii tasaa waliin haasa'aa firra kan dura booyaa ture kana kan dura akkamitti aadaa ture kana achi bakka yoo mucaa fidde malee as keessaan baatu asuma bultee jedhanii ijoolleen Oromoo akkasitti eenyutti deemanii mana poolisaa dhaqanii poolisa fidanii gizee dhufan akkasitti na biraa fiiganii poolisni illee eegasii irra dibaa godhee deemaa biyya teessanii ishii nyaadhaan hin jette gallee ishii nyaatu jirra gaagamaa namni dubbii teeddarra deebi'ee dhugaa bada jiru garuu baay'ee silkii narraa fudhatanii turan silkii narraa fudhatanii sa'aatii narraa fudhatanii waa hedduu narraa fudhatanii birrii illee xiqqoo keessaan qaba narraa fudhatanii sanillee deeffadhe garuu hin jiran arabni wal sodaata nama isaan sodaatanitti fide akkasitti irraa naa fuudhe eega gurguratan silkii gurguratanii akkasitti bakiyya tokko jira. Hin beektan namni nama hedduu beekaa sa'aad istiidiyoo kana. Maal naan jedhe biyyatti laayifii akkamii dabarsitee turtee jedhee ni gaafate. Daanni yeroo biyya kana dhufu inni xiqqaadha. Kana laayifii biyyaayyuu nama argee misirreetti. Yaa xiqqaadha xiqqeenaan dhufee. ajjeese garuu Gattaati. si waraana alaa tola si waraana Laayifii biyyaa tana inni sirriitti osoo hin dabarsin dhufee maal naan jedhee seeda. Laayifii biyya akkamitti dabarsitee jedhee gaafadhe. Xiqqeenaan dhufee biyya kana I think waggaa 9 waggaa daa'imman dhufe naan jedhan ayyuu. Jimaa akkamitti qamaate turte minamni waa'ee jimaa gogaa kana osoo haasa'u jiru. Fannaa jimaan kan biyyaa sanii bareedu. Ambar naan jedhu taate biyyatti jimaa yoo akkana godhan mataan dhaa jedhee qarra dirraa jabu kana qabamuu tureeraan jedhu. Waggaa 9 kana qabaa ture. Ishi. Ganaa umrii isaan gaafanne xiqqoo turree gisee jennu ati gisee biyya kana dhuftu waggaa beekaa jedhee amas sagaliidha. Ati amas sagalitti laayifii akkamii dabarsitee laayifii jimaa jedhee. Akkasii si guute akkana jimaa yoo akkana guute. Jimaa yoo akkana guute. Achitirraa. Qaccee sanitti jiidhaan mukaa irraa sii jedhama amas jimaa. ammallee jechuudha namicha mukaa yeroo keessatti ammoo waan hin dagatame tokko akkasii bara ija dura dhufee ajaa'ibsiisu tokko yoo jiraate halkan wayii dalagaa bulle anaaf inni halkan hojjenna dalagaa ajaa'ibaa illee dalagaa bulle Dalagaa shufeerinnatti hojjennu. dalagaa anaaf gurraachoo kana namni hedduullee namni yeroo keessa jiru garuu nu beekaa namni nu hin beekne akka waan hin jirre irratti fakkaataa illee hojjechaa bulle halkan kana guutuu bakka hin dheedhe qabu mushaawara jettamu maali jettamu akkana walqixxi faayinee maali jennee daleelee maali jennee eegasii duuba birrii tana qubbii keessa jira birrii tana darbee maali jennee waan irraa nyaanne ganama gisee baajaajii dhabnee akkanatti gara manaa ol deemne akkam birrii meeqa dalee deemnaa jennee bakka harree haayilii malee bar dalagaa bulle meeqa dalee meeqa dalee waliin jennee wal gaafanne gisee wal gaafanne Abu wanna rishwernati kunna dabbare wanna jere gurraacha. Hayya maal no jere gurraacha ishii wanna maal dalagan na je ga biyya baqa dalaga sirra. Dalaga akkam dalailare yellaan waan wahiin na dhufe naan jedhe. Waan akka meeree kushiinaa keessa dhaabadduuti kaameeraa wayii akkatti nutti qabiti disti fuula keessa dhaadhaa yaaftee basi barbaada.
Filmasuu barbaada. Fammasuu barbaada namni maraa filmasiidha. Inni fammasuu barbaada waan ta'eef wanni maraa namni itti naqqa'ee jira. Disti bakkaawwan akkanatti qabi disti fuula keessa ilaalaa ilaalan jedhe. Samiinuu bara xiqqoo bakkana naannoo jiraan jedhe. Hailiin akkana naannoo ilaalan jedhe. Asin dha'uu minaamin jedhee naannoonni qabaadde asin dha'uu minaamin jenna jireenya kiyya guutuu situ balleessee kana beeku. Namichaatu biyya dura laatee waan nama tokko kootu akkana goonaa waan akkanaa dalagna jettee nama achirra sappoorti si goone akkami jireenya kee balleessine namni kun si diige. Isin balleessamee magaalaa jireenya isaa balleessee. Hawwiin teenya guddaa yeroo biyyaa baanutti Awurooppaa dhaquudha. Awurooppaa dhaquudha garuu Awurooppaa dhaquun nuuf hin mijjanne. Akkana maaliif yaa deemnee Liibiyaatti dararamu jira minaamin hin jenne dararamu jira achii yoo deemte. Ijoollee hedduu hiriyoonni teenya kan Liibiyaa deemanii warra isaanii hiyyoomsanii hiyyummatti hambisan hedduu jira. Kanumarraa kan ka'e kan kanuma laallee nuti waggaa kana turre karaa bishaaniitiin deemuu fedhii hin qabnu ammallee dhibbaan dhibbatti. Waanuma rabbi nu godhee taana jennee taa'u jira. Inshaallah dammoo yoo rabbi jedhee dhibaana. Rabbi sadaffaan eegganna. Hawwiin keenya guddaan as keessaa bahuudha rabbi sadaffaa. Inshaallah dhibaana. Kanumaa jechuudha. Wanni daawwattoota kennaaf dhaamtan jira dhumarratti. Hin qabne waan dhaamnu. Isaas maaliif namni hedduun irra guddina akkanatti fakkaatutti anarraa qabee namni biyya maqaa keenya keessa jiru jechuudha. Iddoo babbareedaa dhaqanii suuraa ka'anii maatii yookaan ammoo naannoo isaanii yookaan ijoollee ollaa yookaan obboleeyyan isaanii ta'uu danda'a. Suuraa sana erganiif jireenya bareedaa jiraachaa jira. As keessaa bahuudhaaf ammoo yeroo muraasa yookaan ji'oota muraasa ji'a lama ji'a sadii akka namaa fi waan maratu muree manaamin jedhanii warra keenya hiriyoota fi baasee karatti rakkisuu. Nama hedduu agarra amma namni Liibiyaa deemuudhaaf miliyoona 2 baasa. Namni tokko Kaayiroo dhufuudhaaf miliyoona takka ho'i warra isaaniirraa fixu jira. Amma sa'a kanatti karaan hundi rakkoodha. Akkuma beektan Itoophiyaa keessatti naannoo Amaaraa rakkoo jira achi Suudaan lolaa jirti. Namni kana osoo arku osumaati kana himtu. Suura maashawwadamee namni biyyaa bahaa jira. Saniifuu Kaayiroo mayyuu dhufuuf jechuun namni Kaayiroo keessa jiruttu bakka bareeda dhaqee tokko ka'ee maal jedhee warra ijoolleetti ergee ijoollee biyyaa baasachuu. Biyyaa baasa. Jireenya bareedaa keessa jirraa jedhanii itti himana. Wanni isin beekuu qaban Kaayiroo keessatti namni martinuu biyya kana kan jiru baqataan laayifii tokko jiraata. Laayifii tokko jiraata namni tokko caalu hin jiru. Tokkochi kan isaa gad walii gad feemasii ta'ii beekamaa ta'ii qabaadhuu dhabii martinuu biyya kanatti kiraa manaa gad. Kaayiroo keessa wanni jiru kan qabnes ka qabus jireenya mataa martuu nyaatee bula irraa hin gala mana kiraa bula. Namni mana abbaa ofii keessa jiraatu hin jiru. Yaa kanaafuu kan tokko caalu hin jiru Kaayiroo keessatti. Martinuu baqataa biyya biraa deemu mana namaa takaraayee galuudha. الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا الله